Okay, School of Marketing dha wal qabate jechuudha. Galmee jalqaba irraa kaasee hanga dhumaatti hanga hojii galanitti maanta jira. Trainingiin akkamii fudhatama. Ammallee akkasuma mindaan isaa akkamii yookiin ammoo gosoota marketing jal jiran gosoota dameelee garaagaraa kan marketing jal jiranillee viidiyoo kan keessa waan tunduuf akkasumallee gaafii garaagaraa kan san duraan TikTok irratti ta'ee YouTube irra nagaafachaa turtaniif deebii qabadhee waan jiruufi channel kan subscribe godhuudhaan maatii ta'a namni duraan maatii taatan like godhuudhaan na waliin hanga xumuraa tura san jedhe. Okay, jalqaba irratti recruitment process yookiin processii hanga xumuraatti hanga trainingii eegallutti kee dabruu qabanii laalaa jechuudha. Namni School of Marketing dhaaf apply godhu tokko jalqaba document screening dhaaf yaamama. Kan jechuun umrii akkasuma immoo documentii check up godhanii jechuudha. Waan kana wal qabata. Namni kan dabramoo yeroo ta'an irratti ammoo yaamichi taasifama writing exam dha jechuudha. Inni lammaffaa writing exam jechuun qormaata barreeffama jechuudha. Qormaati kunini Maths fi English kan of keessa qabudha jechuudha. Qormaata kanaafillee yeroo ta'an ammoo fakkeenya qormaata kana yookiin qormaata baroo dabranii YouTube kan irraa waan san hojjedhuu fi maatii ta'uu hin dagatina. Inni sadaffaa ammoo interview fi group discussion jechuudha. Interviewni kan godhamu kophaatti ta'u group discussion immoo nam 12 waan 10 yookiin nam 5 gargar qoodamtanii falmii taayitilii tokkosanii kennanii irra gootanii kanaafuu waan interview fi group discussion wal qabatullee viidiyoo biraan san dalagu subscribe godhu hin dagatin ammallee. Step inni taan ammoo interview yookiin group discussion erga dabartanii final medical test jira. Final medical test jechuudha. Dhiigii kan keenya ilaalamaa jechuudha. Akkasumallee fincaan ilaalamaa ija yookiin ammoo dandeettii arguu keetii akkasumallee gurra yookaan dandeettii dhageettii keetiillee asumaan ilaalanii jechuudha. Kunini agasmara akka pilotii fi cabin crew hin cimudha jechuudha. Kan xumurtu taanaan ammoo inni dhuma agreement yookiin ammoo waliigaltee dhaabbata daandii xiyyaara Itoophiyaa waliin ni mallatteessa jechuudha. Achi booda ammoo trainingiin jija haga jisadii fudhataa jechuudha. Trainingiin School of Marketing jechuudha. Akkas jechuun ammoo namoonni School of Marketing dhaaf hanga xumuraatti step jirchuuf dorgomanii dabranii gosa hojii garaagaraa yookiin ammoo departmentii garaagaraa irratti ramadamuu jechuudha. Departmentoota kan duraanillee viidiyoo isan hojjedhe ture achirraa argachuu dandeettanii haa ta'u malee akka ilaalchitti gaafii keessaniif deebii ta'uudhaaf asirratti sanii tokko yaalaa jechuudha. Tokkoffaan passenger handling kan jedhu jechuudha. Inni kunini tajaajila ittiin maamila daandii xiyyaaraatiif yookiin passengeridhaaf gootudha. Tajaajila gootuudhaan kan wal qabatu warra training sii kennadha jechuudha. Namni garuu immoo cargo handling islamaffaa kan cargo handling irra ramadamuu danda'a. Cargo handling immoo tajaajila fe'iinsaa fi buusinsaa meeshaalee cargooti wal qabatan kan to'atudha jechuudha. Kabiramo ticketing and reservation waan jedhanidha. Kun ammoo ticketing wal qabata kan malee call center jechuudha. Bakka kana team kan wal qabate irra hojjeta jechuudha. Inni kaan ammoo ramp handling kan jedhamu. Ramp handling immoo fe'iinsaa fi buusinsa gartee meeshaalee passenger suni yookiin ammoo maamila daandii xiyyaaricha suni to'achuu fi kunuunsuu yookaan meeshaa suni bakka hanga'uu fi wal qabate kallee training si kennu jechuudha. Akkas jechuun ammoo namni School of Marketing irra dabre tokkini gosoota departmentii garaagaraa kan irratti bakka garaagaraa ramadamtaa jechuudha. Akkasuma mallee pocket money waan jedhanii jira jechuudha. Yeroo trainingii kana achitti fudhatu yookiin University Aviation University of Ethiopia kan jedhu sunitti fudhata jechuudha. Yeroo trainingii kan fudhatutti pocket money si kafalamaa jechuudha. Duraan birrii 17,000 jechuudha. Jechuun amma kana sirreeffama mindaa mootummaa sirreessa ol qabatee dabaluus ni danda'a jechuudha. Achuma ji'atti 17,000 argachaati kan leenjii kan yookiin trainingii kan fudhatudha jechuudha. Kunillee kan si gargaaruu fi tajaajila nyaataaf dhugaatii garaagaraa kan yuunivarsiitii keessatti baratootaaf laatamu maqaa keetiin mallatteessa yookiin mazaggabaa nyaataa isaan ammoo pocket money kan keerra kutataniiti akkasiin kan si kennanii jechuudha. Me'am ammoo xiqqoo tokko bal'isnee gosoota hojii garaagaraa kan School of Marketing namni warra ramadamu suni xiqqoo ishii ilaalaa jechuudha. Tokkoffaa irratti fakkeenya namni tokkini airline call center and ticketing irratti agent ta'ee ramadamuu danda'a jechuudha. Kun jechuun dhaabbatichi bakka bu'uudhaan kastamaree fi maamilli tokko kontaakt goota jechuudha silkiin akkasuma immoo tikeeta ofiisii keessallee ta'uu danda'a jechuudha.
leenjiin isaallee theoretical practical illee dabalatee hanga sadii kan fudhatu. Inni biraa immoo airline cargo handling agent ta'ee nama ramadamu jechuudha. Namni kun hojiin isaa cargo trafficking jechuudha. Akkasuma cargo kan sakatta'u check godhu hordofuu fi waan sun wal qabatan hunda to'achuudha jechuudha. Namni eriyaa kan ramadamullee leenjiin isaa haguma sadii kan itti fudhatu. Inni biraa immoo airport passenger handling agent kan jedhamu jechuudha. Inni kun maamiltoota fi customerii tajaajiluudhaan kan wal qabatan jechuudha. Odeeffannoo maamila sana kan fakkiin customer sun kennuudhaan ta'uu danda'a, direction qajeelchuudhaan wantoota garaagaraa paaspoortiidhaan wal qabatuun ta'uu danda'a. Kamuufuu inni passenger sun yookiin customer sun handle godhuudha hojiin isaa jechuudha. Inni biraalleen yookiin ammoo leenjiin isaa immoo haguma suni sadii kan fudhatudha jechuudha. Inni afuraffaa immoo ramp handling agent kan jedhamu. Ramp handling agentiin waan gartee xiyyaara irratti yookiin fe'amuu fi buufamu. Fakkeenyaaf meeshaalee passengerii yookiin ammoo customerii kan ta'e customer suni kan ta'e waan akka boorsaa fa'aa hordofuu hanga dhumaatti fattashuu maanii waan kan wal qabatu ramp handling kan jedhamu. Inni biraa immoo asirra ramadamuu dandeettu IATA Foundation and Travel and Tourism kan jedhu jechuudha. Namni kanarratti ramadamu immoo odeeffannoo waan imala wal qabatan kennu irratti customerii tajaajilu irratti deeggarsa barbaachisu customerii sun yookiin passenger suniif kennu irrattidha kan inni hojjetu. Leenjiin isaa theoretical fi practical labatee sadii kan fudhatudha jechuudha. Inni biraa immoo IATA Guide Fair and Ticketing with Galileo and Distribution kan jedhudha. Namni School of Kanaafuu walumaa galatti namni School of Marketing irratti dabree ramadamtoonni dameelee garaagaraa kanatti adda bahee qoqqoodameetidha kan ramadamu jechuudha. Kanaafuu carra gaarii saniif hawaa jechuudha. Okay, waan mindaa wal qabatan immoo mindaan School of Marketing yookiin nama marketingidhaan xumuree hojii eegalee tokkini kun 18 waan jedhutu jira jechuudha. Haa ta'uuti ammoo sirreeffama mindaa mootummaan taasisu kana wal qabatee isaanillee waan sirra fakkaata. Akkasuma immoo mindaan dabalatatti dhaabbata guddaa sadarkaa Afrikaa keessa tokkoof akkasuma immoo sadarkaa addunyaa dorgoma ta'e kan keessa galanii hojjeta ta'uun bu'aalee gurguddoo faayidaalee gurguddoo hedduu qabaa jechuudha. Amma taansa immoo gaafiilee biraa kan waan akkanatti walitti dhiyaatan gaggabaabsee deebii kennuu fi yaallaa jechuudha. Gaafiin tokko maal jedhee na gaafate birth certificate-ni koo footoo hin qabudha yookiin waraqaan dhaloota koo footoo hin qabudha jedhee na gaafate jechuudha. Rakkoo qabaa jedhee na gaafate kun rakkoo hin qabudha. Waraqaan dhaloota gandoota garaagaraa keessatti naannoo Finfinnee footoo qabaachuu mala yookiin naannoolee gara biraatti footoo hin qabudha jechuudha. Kanaafuu rakkoo hin qabu. Inni guddoon umrii keetii fi wantoota garaagaraa kan achirratti barreeffaman sanadha jechuudha. School of gaafin biraa School of Marketing irratti xabaasa yookaan ammoo ilka cabaa namni qabu akkamiin ilaalama wanni jedhuun kunini pilot fi cabin crew yoo ta'in School of Marketing fi nam dorgomuu fi akkasumara rakkoo qabu miti jechuudha. Gaafin inni biraa ammoo dookumentii yeroo screeningiidhaaf deemu silkii keessatti footoo isaa qabadhee yookaan ammoo color copy godhee qabadhee deemee akkamiin ilaalamaa waan jedhudha. Kunini gonkumaa hin danda'amu jechuudha. Bakki deebisanii original document kan kee qabattee deemuu qabda jechuudha. Akkasumallee koppii tokko osoo bira gootee gaariidha. Meebii sirra fuudhanii achitti hambifachuu waan maleef koppii tokko bira godhi original document kan kee qabattee deemuu qabda jechuudha. Gaafiin inni biraa ammoo waraqaa dhaloota yookiin birth certificate hin qabudha. Maal godhuu kan jedhudha jechuudha. Deebii kanaaf mal lamaan deebisuu hin dandeenye jechuudha. Tokkoffaa deemtee waafachuu qabdaa jechuudha. Wanni waan agarsiisa nam turtuu miti. Yeroo gabaabaa keessa si kennanii birrii 100 yookiin qarshii 180 qofaadha kan inni si gaafatu. Waajjira bulchiinsaa aanaa keetii deemi yookiin ammoo gandi deemiti waraqaa dhaloota naa kenna jedhii achi dookumentii kan keetiin laali akka gulan contradiction yookiin wal dhahinsi hin dhufne dookumentii kan keetiin laali umrii kan akkasii walitti sirreessi dursuun hin baafadhi jechuudha. Masjiin yookaan furmaatiin lamaffaa fakkeenyaaf naannoo Finfinnee malee barattoonni naannoo biraatti ministeerii fudhatanii umriin isaanii achirratti caafamee barreeffamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaatti barattoota fudhatanii umriin isaanii achirratti barreeffamee waan jiruuf waraqaa kutaa 8 yoo qabaatte yoo waraqaa dhaloota qabaachuu baattellee rakkoo hin qabu jechuudha. Yoo umriin kan kee achirratti kan tuqamee jirtaati. Viidiyoo irraa kan keessatti waa'ee School of Marketing wal qabatee akkasumallee gaaffilee garaagaraa kan namni gaafatallee akka danda'u deebisuu wal qabatee yeroo itti aanutti ammoo writing exam fakkeenya garaagaraa
qabadhee waan san dhufuuf chaanaalii kana subscribe godhuun dagatina waan biraa yookiin immoo kasanii akka dalagaan barbaadan comment irra na barreessaa nagaan naa tura bye.